Kama sabaa qabu tokko lama harcaatu mataa gadi nu hin deebifne harcaatu jecha mataa gadi qabanne hin deebifne nuti ilaal damoozaa fi mindaa mootummaan nuu kennitu takka hin jiru nuti hegeree ummata keenyaa qofatu riba nu qota hegeree ummata keenyaa qofa Oromoon akka waliin jiraattu tiifachuu qofa nuti لين كنا كولو كبورنا كولجا كبالي كأرسي كهرجي شوفا مجاتو لما شو أكو جيران هركن ودويتنيس بكروجات كوفاسين رافودن نمالين فينون هرك بلاش نودو ركتنا بكروجا كوفاتين رافودن روجا تورا دابنا أن فيديو هرجاتو كوفا أرجي جبابس وبليس كوتة تين جبابس أرسني أبسيتين فرديتين بوا وريا وركامنتي nuti energy qabnu garuu obboleessa keenya mataa gadin cabsitan obboleessa keenya mataa gadin cabsitan dhugaa isinitti himaati Nasir Lynch akka isaa gootamee qoftu isa duuba jira yoo gantummatti galchate kutaa cofa keessa qaqqaaliiwwan meeqa qabna kutaa cofa keessa anamma dhimma kutaa tokkollee nan laallatu Nasiruu laallatu dhimmi kutaa namummaa isaatiif nas dhufe Nasir Anoleeti personally saatiin itti dhuftan personally saani duubatti hin deebinu yoo kutaa taadis akka bartanii waliin bulaa duraanutti jirtanii dhimma kutaatiif asin duru kutaan cuftu nuti ija bitaa ija mirgaati kutaa cufa keessa obboleeyyan qaqqaalii yoo feetan takka takkaan nuti jibu wallorraa saahiba dila hin qabu beekuti laakiin kutaa biraa isiniif hin lakkaawa فياداتي وقتي سنران فودادو نوتي دوبت غلطون ثانك يو فيادا انا قلت ثانك يو السلام عليكم دكتور خليفه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وانا دبرسا يا بوليوان كيا انو غادو بتورافي اني اكا جچاتي تجلي مالي اني بكم سيغيلي دنديتين كيلي nama acaalun deesaatii fi eebbisa addunyaatiin dorgomu miti garuu namni nama jaalatu tokko jecha kamiiyyuu ibsuu danda'a maaliyyuu jedhuu danda'a sun abbaaf mirga jecha kallattii ofii barbaadetti namni gaarummaa namaa himuu barbaadu jechaadha garuu dhugaa dubbatuudhaaf namoonni tokko beeytaa bakka ati dhuftee fi amantii ati keessaa dhufte waan wayitiif jecha kreditii si dhabsiisuu barbaadanii beeytaa laal ani guyyaa takka sabni Wallagga yookiin Oromoonni Wallagga Nasrii rakkannee nu gargaarii deeggarsa nu I think it's bilbilani jirana fakkaata Nasrii rifa majidduudhaan bilbiloo ina raseen ofirraa cufee guyyaa takka rakkannee nu gargaarii deeggarsa nu sassaabii naan jedhaniin beekan dhugaa dubbatuudhaaf ani garuu guyyaa tokko son taane guyyaa lama sadii irra deddeebi'ee halkan guyyaa irriba dhabee xiqqaa guddaa harka jala qabadhee kadhadhee ummata sana gargaarsee jira isaan na kadhatanii osoo hin taane fedha kootiin sababnaan kana godheef ammoo waan Oromoo jarrillee ta'aniif waan anillee Oromoo ta'eef godhe siigalee haa ta'u malee namni dhalataa Wallaggaa ta'e eenyuyyuu haa ta'u abbaa barbaade sooshaal miidiyaa kanarratti namni sadarkaa kiyya warra nafxanyaa kana wajjin dhaabbatee dhimma waraana adda bilisummaa Oromoo irratti gurguddaa Amaara warra akka Abu Amiiraa kanneen faa warra akka Jaafa harda warra amma fakkeenya warra mana arrabsitu sun ganda keenya tuqe maal jettee warra ji'a 4 ji'a 5 waggaa tokko waggaa lama dura TikTok banatan ta'uu danda'a kun rakkoon qabu beeyta ati namaallee waa deebistu madaalaa deebista garuu warroonni amma kayooni riba gurbatti solan jedhan takkafa warroonni amma follow kuma dibba takka ganaa seenanii umburrumbur qaba ganadii saayidan kunni waggaa lama sadi dura gaafa an waa'ee dhimma adda bilisummaa Oromoo gaafa nama ajjeesan jedhanii an iyyaa ture sana namoonni takkan turre abbaa barbaade an Qur'aana dhayin kakadha dhalataan godina Wallaggaa keessa dhalate kamiyyuu sadarkaa kiyya namni waraana adda bilisummaa Oromootiif warra nafxanyaa waliin mormaa ture warra nafxanyaa waliin dorgomaa ture hin jiru sagaleen kiyya jira Dr. Khalifa yaa ni jira tuuf danaa sarnee jira yaa isinirraa qabaata sadarkaa kiyya namni waliin dorgomaa ummata kanarraa mormataa ture hin jiru darbanii maal naan jedhanii qoy ante arsiine ko Wallaggaa ne naan jedhe kanii tokko wannaan jechaadha eenyu maqaan isaa
warra kam Ustaaz Ahmad as jalla jira warra ka Ustaaz Ahmad ni beeytani sin bareechatanii waan ta'aa ture hunda jechaadha akka maharra jarri suuraa kiyya gaggaragalchanii arrabsan kanatti የኦነግ ሸኔ ተላላኪ ዱባይ ቁጭ ብሎ ለነሱ ብር የሚያስተላልፍ እነሱን የሚያግዝ ጀነኒን አረብሳ ቱረኒ ጋበ ከነሌ ወራኒ አባው ኦሮሞ ወራኒ አባው ለ ነገር ጋር የሌቲ ሚቲ ኡመን ወለጋሌ ናረብስ የለ ወና ጋርጋር የሌቲ ሚቲ ፈረኪያን ጎደ ኦሮሞማ ጎደ ሃተኡ መሌ ሀርዳ ዋናቲ ኦሮሞማ ጎተ ቶኮ ነምኒ ማልስ ጎዳ ati oromummaaf goote inni ammoo laafaa way takaleessa tiktokii kanarra dhufte taganda isaa way soqee isa sana sabboonaa oromoo nama adda bilisummaa oromootiif dhaabatu nama oromummaa jaalatu godhee ol baasuu barbaada malee ati bakka sanii waan hin dhufneef kireeditii akka ati argattu hin barbaadu yookiin beekamtii sii kennuu hin barbaadu kun amma beekamtii inni sii kennu baatullee oromoo sii kenna baay'isee waan ati hojjette kanaaf kireeditii kan kee oromoo sii kenna warroonni ilaalcha gandummaa qabanii fi addi bilisummaa oromoo kun kiyya jedhee kophatti namni ilaalu jecha kiyyaa kenna qofa namni jedhu garuu kireeditii sii kennu eenyu kenna kireeditii mucaa kaleessa waggaa tokko dura tiktokii badate kan safara isaa kan naannoo wayitii dhufe wayi horroo gudurroo dhuftaa wayi naqamtee dhuftaa wayi bakka wayitii kan dhufe isa sanii kireeditii kennuu barbaada maaliif Nasriin Arsii gada basaasaa yookiin shaashamannee waan dhufeef jechaadha shaashamannee dhuftee abukaatoo adda bilisummaa oromooti namni kun waraana kana jaalata waraana kanaaf dhaabata ummata kana jaalata kireeditii jedhu asii murta malee morma isaa murteetti deebista malee siin kennu abadan ka ofii bicha goonni isa biratti amma namoonni tokko tokko dhufanii nutu nu qarqaari siin jedhee kaleessa siin jedhan ati waraana adda bilisummaa dhiistullee dantaa keeti qilee seenuu dandeetta siin jedhan kana jechuun bar dhiistullee bar homaan dabaltuuf homaan hir'istu garuu hoo akka nama haqa irraa qabu tokkotti ammoo haqxi nama hir'isti ila sii galee haqatu nama hir'isa malee namni nama hir'isu dhugatu nama hir'isa beeyta kanaaf waan akkanaa kana yoo beeyte kaleessa yoo oromummaaf goote oromummaaf dhiiste anama bar har'a yoo barbaadu mootummaa Abiy Ahmed deeggare Shimallis Abdiisaa waliin yoo dhaabadde Shimallis Abdiisaa illee ilma Oromooti Abiy Ahmed illee ilma Oromooti Biraanuu Juullaa illee ilma Oromooti kireeditii kuus dhorgate jarri si haa kennuuf osoo hin taane garuu sunillee Oromoo kunillee Oromoo kafeeti waliin dhaabatuu dandeessa namarraa galataaf wantaa barbaaduudhaaf miti kanaaf hin dheerate haasa'atu naan deeme dhugaan jiru garuu osoo ani nama horroo guduruu yookiin naqamtee wayii ta'ee jiraadhe har'a dhugaa dubbatuuf namni sabboonaan haga kiyyaa hin jiru namni abaa'oo biratti jaalatamaan haga kiyyaa hin jiru akka hin jaalatamneef akka kireediin dhabukas garuu Arsitti dhalatuu fi shaashamannee dhufuudha kanatu rakkoo ta'e jechaadha dhugaan jiru kana dhugaa ammoo dhugaadha sobni ammoo soba jechuudha walumaa galatti Dr. Khalifa waan jettu jedhi araara ijoolleetti itti adeemnu osoo san xumurree hin yaada biraatis seenne durarratti kiyyumaa jabal kanaa wajji wal baruu fadha obboleessa kiyya ilma Oromooti yeroo dheertuu sooshaal miidiyaa irratti isa wajji wal beeka jechuun akkana beeka parsanaalii waliin barre ani Khaliif naanjaan kiyya ati sooshaal miidiyaa irratti si beeka ulaagaa dhiirti takka nama wajji waliin baruu qabdu si jaaladhee si kabajee ulaagaa dhiirti takka obsaa fi dandeettiin ati qabdu si wajji wal baruu na feesisee si wajji wal baruu barbaade Khaliif naanjaan Ayyee Khalifa ko galatoomii anillee yaa'u kiyyaan aan jedhu nama qoteetu. Wal barnoota gaarii nuuf haa ta'u. Lammata irratti namni tokko dhugaa waliin dhaabbata malee parsanaalii namni tokko wajjin dhaabbachuun nan kakaasu. Garuu namni tokko haqa qabaatee haqa san ofiifuu ofirraa dubbata. Nama san bira dabranii yoo garuu akka Nasrii Aanoolee kana daangaa ilmi namaa walitti dabruun qabne nama dabran waliin dhaabbatuun dirqama ta'aafiin haqa Nasrii if keessattii fi nama biratti illee dubbachuu barbaada. Nasriin akka qaba baga isa waliin dhaabbanne isa waliin dhaabbachuun waan ni miti. Garuu hogga kana jennu namni tokko waan biraatti akkam fudhanne nuti ilma gandaati miti ilman biyyaati malee namni tokko akka waan ilman gandaa'eef godhee maqaa maarreen kaasiin maqaa maaliin kaasiin yoo ta'in garuu xiqqeenya yaadaa jirtanii ibsirreessaa daangaa namaan dabrinaa personaalii namaa ilmoo namaatiif faamilii namaa keessan ta'e yoo ta'an namni nama arrabsuu dhiisii lubbuu namaatu nama dhiisu ani ilmaan kiyyaa fi jaartii xiyyaanna dhufunaan Nasriin niin akkuma Nasriin jeessanii gubbaan nagammoo malee namaa biran dabru akkasiisan akkasumaan bira kutaa hafarsaa fi ani manguddoodha gaa yeroo hunda bakka manguddummaa bakka namni harka walitti fuusan darattiin heddummaadha.
halee akkaan dhageettii fi akkaan harkattii fi afarsaan xiqqoo afaan wal dabartanii turtan na fakkaate. Dhimma sanillee dubbanneeti keessa dubbannee diiteelii gabbuunee dubbachuu caalaa isin lachuutu obboleessa keessan irra wal dhabdanii dhimma kanarratti obboleessa keessan kuroo isin bira jira. Aafootu walii jettanii garaa taliilaan akka addaan baatan barbaannaa jechuu kana isin dubbachuu barbaan. Isin lachuu gamlameen isin taatiimi isiniif taatiimi. Dr. Khalifa. Ayo Fred. No amma jaarsa illee freestyle illee Aljazeera illee deebi'ee Salaam alaikum. Dhiifama baay'ee. waa takkitti dhiifama naa godhaatiin jecha takkitti yoo jecha sirreessi bira darbuu barbaadu jira. Waan anan bareefu kireeditii jedhe san irratti. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa ya ilogan. Al Jazeera Sibraji. Lakki ana biraa miti. Nasri Ibrahim jechuudha. Isaa warri hadha suuraa kana qiyyaasatti nama rabtu ammoo gaalarii isaa keessaa qaba. Ana waliin osoo nyaatu, ana waliin osoo qabsaa'u, osoo ana waliin dhaabatu suuraa kana garuu guyyaa tokko nasrii ittiin arrabsa jedhee kaayatee of keessaa qaba. Ummata namoota akkanaa kana waliin hiriirta jecha tokko san. Lammaffaa guddaa naannoo biraatii dhufe guddisuu hin barbaadan xiqqaa ofii qofa jabeeffatu barbaadan kan jedhu irratti dagmoo dhugaa jiru tokkotti dabalaan mallee. Dhibbarraa dhibbatti nama Oromoo hojjetee fi nama dhugaan hojjete nama onneerraa hojjete jarrillee dhibbarraa dhibbatti ni beekan. Garuu arraba isaaniitti osoo morma muranii hin dubbatan. Warra naftanyaa kanatu maal godhan isin fakkaate? Balaa Zallaqee jedhan ittiin fudhatanii nama wayi. Maaliif Balaa Zallaqee yoo akka Amaaraatti himan hin faarsan yoo Oromummaa isaa himan ammoo hin faarsan. Kabira seenaa Teedroos seenaa maaliin himan garuu seenaa Abdiisaa Aagaa seenaa Abbichuu Galaan himuu hin barbaadan. Oromoo keessaa ammoo wanti fokkataa wanti dhufe maali? Yoo ati ganda wayii keessaa dhufte kireeditii ati adda bilisummaa Oromoo keessa qabdu akka nama takkaa guyyaa takka waa fayyadee hin beeknetti maal faayidaa qabdara yoo deemte maal faayidaa qabara yoo dhiiste deeggartee baattee maal dabalta maal hir'ista siin jedhu. Waggaa sadi guutuu faggaatee sagalee taatee fi diina waliin fuutee wal qabdee naftanyaa kana waliin sooshaal miidiyaa kanarratti morma wal qabdee gaafa inni hudduu dhaabee rafaa ture. Har'a ammoo tiktookii baratee dhufee maal goota maal hir'ista kaleessa maal gooteef siin jedha. Kana jechuun maal inni akka ati hojjette garuu ni beeka garuu abadan arraba isaa irraa dhugaa jiru ol baafatuu hin barbaadu. Ka dhugaan arraba isaatitti hin ulfaannee fi ka gandummaa hin qabne ka Oromummaa dhugaa qabu qofatu dhugaa kan keessii himu. Kanaaf osoo dubbatanii hedduu dubbatan garuu hoo dhiisuma wayya ammoon anas raggatee itti himu warri adda bilisummaa Oromoo deeggartee baatte kaleellee maal goote farrallee maal goota warri jettu si olitti deeggaraa ture, si olitti fayyadaa ture, si olitti dhaabbataa fi ture. Akka ati anaa obboleessa kan kee garagaltee nyaattu osoo hin taane ani ammoo naftanyaa bineensa Oromoo nyaatutti garagalee isa waliin waggaa lama sadi Aljazeeraan kun ni beeka warri ustaaz akka Ahmadii kun bareechee beeka maal qaba osoo Amaariffa haasoftu kana an beeke naan jedhe ustaaz Ahmad kaas jiru. Akkatti Amaariffa haasoftee bareechitee haasoftu kana osoo beeke Nasri waan anaa haasa'u naan jedhe ustaaz Ahmad waggaa lama dur. Gaafa san ani nama wannaa jedheeti miti yookiin ofii kiyyaa osoo haasadhu miti dhimma Oromoo anaa haasa'u argeeti sheekni kun nama laa ilaaha illallah qaba dhugaa jiruun dubbata. Kanaaf yeroo tokko tokko nama wayii har'a jibbiteef kireeditii namni kaleessa qabu waan gaarii namni kaleessa si oole yoo gad buusuuf deemtu hagam gad bu'aa nama akka taate agarsiisa waan ta'eef dhaabbadhaa. Waan kana jalqabsa. Ayyee maamni shaadifama neetworkiin na jalaa jetee bahee kiyyaa fi hafarsaan obboleeyyanii ilmaan Oromooti. Jarreen kunniin lamaan nama wal dhabuu qabullee hin turre dhimmi jara wal dhabsiisellee hin jiru. Kiyyaan kabajamaan itti seenne hafarsaa maaliif Nasrii arrabsitaa? Nasrii osoo hin taane hawwii maaliif arrabsitaa? Maal si goote? Yoo arrabsuu barbaadde Nasrii arrabsii jedheen. Jennaan hafarsaa achuma keessatti afaan walitti darbanii hafarsaan deebitti deebisee sanuma keessa tokko lama waliin jedhanii booda gad buuseen. Kanaaf anammoo ofii kiyyaa kophaa hafarsaa waliin kaleessa afoo inaalillaahi waliin jennee kiyyaa yoo nafu ammoo natti hin tolu. Dhugaa dubbatuuf yeroo saniyyuu
miira keessa waan jiruuf aarii keessa waan jiruuf kiyyaalleen gastii san jala waan hin turre malee osoo kiyyaan achi jiraate an kiyyaa dhiisee kophaa kiyya naaraaramu maaliif dhimma isaatiif osoo hin taane dhimma kiyyaaf dhimma maatii kiyyaatiif hafarsaa wal dhaban malee daangaa walitti hin qotatan dhimma biraa walitti hin qaban wanti jarri wal beekan hin jiru. Kanaaf amma rabbumaaf jecha isin obboleeyyanii ilmaan Oromooti namni wal dhabe illee jiraate anaa wal dhabe malee keessattuu kiyyaaf hafarsaan sababa kiyyaaf wal dhabuun qabdanii afooyti walii jedha isinii jechuu barbaadeeti an kanuma wanti an beeku. Kiyyaan dubbataa tureetu. Okay, galatooma. Okay, afartuu. Kiyyaadha moo anaa dubbadhu? Dubbadhu rakkoon qabayyee. Okay, galatooma Afarsoo dubbadhu. warra as keessa jirtanu. Okay, galatooma warra as keessa jirtan hundi keessanuu maammeetillee galatooma nu baasuu keetiif. Maaliif ilmi namaa tokko hangafarraa kaasee hanga maadhaa isaatitti wal kabajuun baay'ee barbaachisaadha. Ilmaan Oromoo biratti keessattiyyuu nama musliima tokko bira warra as keessa jiru hundi kennaa musliima. Akkasuma nama musliima nama sirra jabaa tokkoofis kabajaa kennuun barbaachisaadha. Akka amantaa teennaatittis akka amantaa yookaan ammoo aadaa Oromootitti illee kabajaa walii kennuun waanuma jiru namoonni gurguddaa as keessa jiranii. Mini dhugaadha akkuma Nasriin jedhee dhimmi anaa fi kiyyaa wal fide tokko sin jiru. Waan aarii biraatis walii qabnu hin jiru. Akkasuma Nasriinis jechuudha. Garuu namni sooshaal miidiyaa kanarra parsanaalii kan walitti hin buune hin jiru guyyaa irratti. Akkasuma arraba waliin hin jennes hin jiru. Ol seenee kiyyuun akkuma ol seenee miiraan ol seene. Egalee Nasriileen achuma jala ture miiraan ol seenee jecha naan jedhe anillee jedheenii jira. Yeroo masanitti ani baasne illeedha ufumaa baay'illeedha kunoo gaduu hin buusneeni. Lammaffaa irratti wanni isin jechuu barbaadu ani hamtuu takka nama takkaafis hin qabu. Ilma Oromoo takkaafis hin qabu. Nama ammoo Oromoof hojjetu takka yookaan nama Oromoo hojjetu miti nama Oromoof guyyaa takka seenaa takka dabarsees hamtuu hin qabuuf. Garuu jechi tokko nama aarsii miira keessa nama galcha. Dogongora miira keessa galee parsanaalii aarsii yeroo san inni naan jennaan dhiifama naa godhe. Dhiifama olii goone akka ilma namaa. Garuu kiyyaa yeroo sana wama takkatti illee laallee yoo natti aaree jiraate namoonni gurguddaan an kabajuutu hedduutu akka ustaazaa akka doktor Khaliifaa hundi keessa warra as keessa warraan isin kabajuudha wallahi. Yoo na beekuu baattan garuu gizee hunda isin jala deemaa isin hordofa baay'een isin beekaa jechuu akka kiyyatti isin na beekuu maluu dandeessanii hundi keessanuu baay'ee isin jaaladhaa isin jecha kabajaa teessanii jecha kiyyaa yoo natti aartee jiraatti anumatti sirra xiqqaadha natti fakkaatallee dhiifama guddaa naa godhe yoo sitti balleessee jiraadhe rabbumaa jecha ani akka kiyyatti wallahi sitti aareelleen qabu aareelleen beeku maaliif yeroo hedduu si jala deema si hordofa maaliif akka nama tokkootti akka nama yookaan parsanaalii sooshaal miidiyaa kanarra si beekutitti. Egalee kanaafuu yoo sitti balleessee jiraadhe maqaa ijoollee as keessa jirtu nama gurguddaa as keessa jiraniitiin dhiifama naa godhii sin jedha. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ulfaadha. Kiyyaa dubbadhu. Wayii allasiraa koo. Dhugaadha. Dhugaa dubbatee anaaf isoo wanti walitti dabarsu hin jiru. Wanta tokko yaa'u nan ilaalaa ture bakka baay'eetti beektaa karaan deemaa ture iyyuu. Bakka baay'eetti mungkin Nasrii nama miidiyaati waan siyaasaa irraallee dubbataa lola sana gidduuttis tarii maqaa Nasrii kaasanii waan fedhan jechuu hin danda'u si galee. Gaafa mucayyoo kana mucaan kun nama sila jajjabeessuu qabnudha beektaa dhugaa wallahi an dhugaan jaalladha beektaa jireenya koo keessa. Kanaaf namni na jibba bakka baay'eetti. Miknyaatuun dhugaa bira darbuun jaalladhu si galee. Nasrii waggaa arrabsan laayivii Nasrii daalachaa yeroo mucaan baalageen yoonii dirribaa jedhamu sun seenee waan fedhan jedhan akka Nasrii bor galabatanii arrabsan dubbataan ture taa'e akka dubbii taatu si galee akka ajandaa ta'u garuu dhimma Nasriitii fi dhimma mucaasaa dhimma mucayyoo kana mucayyoon kun kana dura amantaa biraa hordofti ture gara amantaa keenyatti dhuftee osoma badii qabaattee badii siin raawwattee yeroo amantaa sanii hordoftudha si galee mucaan kun intala muslimaa abbaa fedhe caalaa qulqulluudha sa'aatii kanatti haga fedhe duriyyee taanullee haga fedhe wayyaalaa taanullee haga fedhe miidiyaan kun baalagee nu godhullee nama qaree jalatti guddatee fi nama safuuf aadaa qabudha nuti si galee mucaan kun yeroo kanatti shamarra islaamaa fedhe caalaa qulqulluudha si galee nama kabajni maluuf bakka fedhetti yeroo gad deebisanii arrabsa sanuu inni immoo ilma arsii ta'ee si galee yeroo kana godhu baay'ee tokko miira keessa na galchee itti darbeeyyuu baay'een arrabsee sanbooda yaa warri miidiyaa kun wanti jedhanu waa'ee mucayyoo gaddeebii sanaatiin na arrabsu sanaan na arrabsaa ture sun na arsee ture homaa miti si galee anaan wallahi ana ajandaa godhadhuun jedheen yoggaa jarri na arrabsu eegalan anatti darbe hawwii dhiisin jedheeni
sana cumaan Nasriin Huseenee Nasrii waliin dubbachuu eegalanii hafee wanni biraan jiru afooturullaa obboleessa kee garuma fuulduraatti warri miidiyaa kuni dhimma nama tokko waan ani isinitti balleesseef haala tiyya bira haadha manaa tiyya bira obboleessa kiyya bira yookaan ganda kiyya bira deemuun hin barbaachisu. Anuma ashamaa akka kura baalageen silaa baalageen waan feete itti nama aarsuu dandeessa. Waan numa warra dubbii sana warra ajandaa sanaatiin fixaa malee bakka biraan deemina. Mucayyoon kun nama jajjabeeffamuu qabu malee nama baal namni arge dhufee afaan itti hiikkatu miti. Sana kan na aarse Nasrii waan fedhan yoo itti godhan hin beekanne akka itti ofirraa deebisu. Nama miidiyaatis haaraa miti arrabni isaaf. Kanatu na aarse afooturullaa obboleessa kee. Galatoome dillee kiyya. Baay'ee Galatooma ulfaadha isin lamaanuu. ulfaadha. Wanti murteessaan isin jechuudha akka dhuunfaatti wanti dhimma walitti qabdan hin jiru. Dubbiin fuudhee kallattii jijjiiree waan adda addaa keessa nama geessuu danda'a. Jidduudhuma sanatti yeroodhuma sanatti waan uumametu kan isin dubbachiisuu danda'e. Nasrii illee ulfaadhu galatoomi. Atii fi inni wallabdee achirratti deemaa ture jechuudha. Ilma namaatiin dogoggora isaa immoo hubatee namni dhiifama yoo jedhe ilma namaa miti rabbuu namaa dhiisa waan ta'eedhaa fi ati fedha keetiin dhiifama gootee fi jirta. Innillee akkasitti waliif dhiifama gootanii irra dabarsanii jirtu. Atiif inni walitti araaramtanii sababa kan keetiin immoo dhaqee kiyyaan jechuudha. Mucaadhaan walitti mufatee yoo jidduu isaanii qilleensi nagayaa hin jiraanne gaarii hin ta'u jechuudha. Kanaafuu atis akka isaanis walitti dhiifama godhanuuf yaada kana kaasuun kan kee waan guddaadha waan ta'eef ulfaadhuun siin jedha Nasrii. Walumaa galatti obboleewwan keenya warra ammas irratti argitan dhimma ajandaa darberraa irra kaafne akka haarawatti dubbachuu fi miti. Wanti murteessaan nu Oromoo miidiyaa kanarratti yeroo baay'ee akka naannootti akka amantaatti dhimmoota jajjabaadhaan hawaasni keenya jechuudha. Sadarkaa hayyoonni keenya seenaa dalaganii isaaniin boonnu sanyii abaluu jennullee hanga xiqqaa ta'uu baay'ee chaalenjii baay'ee keessa dabarsinee jira miidiyaa TikTok jedhamu kanarratti. Yeroo baay'ee Oromoo ilaaltu Facebook irra kun hin jiru, Instagram irra kun hin jiru, Twitter irra kun hin jiru. Yeroo baay'ee Oromoon kan wal xiqqeessu pilaatfoormii TikTok jedhamu kanarratti. Rakkoo kanaaf furmaata keenya jennee waggaa darbinii yaadatti yoo ta'e Nasrii. Obboleewwan keenya kutaa hundarraa Jimmaarraa, Arsiirraa, Baaleerraa, Harargeerraa, Walloorraa, Wallagga, Boorana iddoo hundarraa jechuudha. Tiimii lamaan ijaarame dhaabbannee namoonni akkanaa kun namoonni waan tokko fuudhanii gabba'anii waan namoota naannoodhaan kutaadhaan siyaasaan walitti buusu kana adeemsisan kallattii itti maaneej gochuu dandeenyu nu ilmaan Oromoo maaliif hin dhaabbanne yaada jedhu waliin kaafne yommuu miidiyaa irratti dhufne guyyaa sana yaadatti yoo ta'e jedhu Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaallee dhufanii yaada bareedatti jirtu rabbi si gargaaru jajjabaadhaan nun jedhanii kastirra waan mana obsaa abdii isaatti yaadattu jedhee yaada Nasrii keessa jirta waan ta'eef tiimii sana keessa tokko waan ta'eef sana booda jechuudha uummatumti keenya eenyu isin bakka buufatee jedhe eenyu isin filatee jedhe numaayyuu nu warra nagaa buufna jennee gad dhufnee asirratti taa'ee jenne mataan gaggar nu garagalchanii ana fa'i jechuudha. Guyya sanarraa jalqabe suuraan koo garagaluu jechuudha. Bismillah jedhanii yeroo sana jalqaban ilaarraa dhaabbatee hin beeku. Guyyaa tokko nama tokko irraa mata duree godhee dubbadhee hin beeku. Waa'ee parsonaalitii kiyyaa irraa arrabsaa jiru waan ta'eedhaaf. Dhugaa kiyya kan beeku anaaf